Akkam jirtanii nagaadhaa nageenya kiyya balali'ee qilleensa irraan silaa rakkabuu isiniin jedha. Intarneetiin xiqqoo laafaadha bakka hin jiru kanatti. Hopefully garuu na dhageettan jedhee abdii qaba. Okey nam lamaa tokko seenee jira. Akkam jirtanii sagaleen kiyya dhaga'amaa miti? Zahara sagaleen kiyya dhaga'ama? Nam jalqabaa si argaa. Anyway. Numan dhagahama jedhee beektaa kufee jedhu yaada kiyya obsuu baay'een jaalladhu. Isinillee tursiisuu waan hin barbaanneef jechuudha. Kaleessa ta'ee gadda ta'ee hin beeku karaa imalaa jalqabuutu otoo jiru laayifii seenee ture sumarratti yaada tokko isinitti himuuf deemaa jiru. Hajaan hatattamaa tokko dhuftee jennaaniini asii kutee deemee jedhee hin maxxansineedde garuu dhiifama jedhee barreessee jira. Hofii dhiifama warra gaafturaa seentanii yaada kiyya irraa isin biraa deeme jechuudha. Anyway, karaa irra jirra biyya hambaa keessa jirra. Marti nu biyya hambaati. Anyway, Oromiyaan illee biyya hambaati ol nama keenya miidhaa jirti. Garaagarummaa guddaa hin qabu garuu yaada tokko ka jalqabe tokko isinii fixa jedheetiin. Amma anan bakki jiraatu shalee jira. Yeroo jalqabaatti fas shalee dhufee jira. Lafti obboroodhaan bira. So namni waa'ee kiyya illee rafaati jira. Waa ta'ee jira actually bakka biraa jira malee. So obboroo kanaanii yaada kalee wayin gadda jalqabee dhaabisan isinii fixa. Akkasumas immoo torbaan kana waan karaa deemaa jiruu fi more engage godhaa. Media irraallee waan babbadee jiru, Facebook irraallee xiqqoo waan babbadee jiruuf more engage sin godhaa ilaalcha kiyya isinii himaa kan jiru as ba'e jechuudha. Mee garuma yaada kiyya kan gadda sanitti jalqabee achumarraa jalqabeen jedha kaan ammoo itti deebi'een fidhe jedha. I think Serena Williams ijoollee dubaraa lamaan gurraalee warra Ameerikaa dhalattu teenisii waggaa 20 dominate godhan sun yaadatanii beektanii namni martuu ni beekan natti fakkaata warra saniin guddannee jenna jechuudha. Serena fi Venus Williams jedhaman hangafa Venus xiqqoo itti gadi aantu Serena jedhamti. Waggaa 20 olii teenisii dominate godhe gurraattii ta'anii teenisiin kun ispoortii warra adiitii dominate godhan jechuudha waggaa 20. For so long hin booda mucayyoon Naomi Osaka jedhan takka hin beektanii baay'ee ijoollee dargaggoodha. Yeroo 4 shaampiyoona addunyaa injifatte jette. Yeroo 4 jechuudha. Wanni isinitti himaa jiru kana waa'ee fidira naa obsaan dhaqasaan jira. Yeroo 4 Naomi kana sorry Naomi jedhamti maqaa dhalattu warra Japaanii garuu armatti kana guddattee jette. Serena tana himfate. Serena it was amazing because Serena jechuun undefeated waggaa hedduu deemanii jedhanii. Eeggadda kana sanbata guddaa taphatu ture. Tapha kana irratti istaadiyeemii guutuu keessaa namni tokko Naomi Osaka jedheen. Naomi ati dadhabduudha jedheen. Warri kuwwan harki baay'inni ka dhagahama immoo jabduudhaa gaariidhaa jedhanii. Naomiin tapha kufte tapha san 6 fi 4 injifatamte. Maayikii irratti dhufteetiin inni dubbadhaa maayikii na hayyamaa jettee gaafatte. Maayikii hayyamanii fi maayikii irratti dhufte galatoomaa jetteen warroonni asitti harka naa dhooftan galatoomaa jettee garuu nama arrabsan nama takka intala takkatu arrabsanii jedhee hin bootte jette. Physically shake ani dhiifama naa gata teknooloojii kan saabii waan ta'eef malee silaa otoo isin dhageeffachiisee jedhee hin laaltan. Dhayyoon tun ijoolleedha. Nama Serena Williams injifatte shaampiyoona addunyaa teenisiidhaan yeroo 4 qabdi. Shaampiyoona addunyaa hin bootte jette. Maaliif kan isin isinitti fakkaate namni tokko amma yeroo kana keessatti kan nagaa jiru komantii poostii irratti amma haasama kalee kaafaan dubbate irratti argaa jiru walitti hidhatee waa hedduu walitti hidhatee jedhu namoonni keenya ka Oromoof dubbatu ani eegoo ani Oromoo jalqabu bara 2005 Oromoo jalqabu jechuudha jiruma kiyya guutuu yeroo marra dalagaa garuu erga Feesbuukiin dhufee bara 2006 Feesbuukii kana haarawaa akka dhufe jaha innaas warra haarawaa ture maqammaan keenya iyyuu Oromiyaa ture because Oromiyaa tan beeksisuu barbaanneef jechuudha warroonni hadha sabboonaa of godhan kun naftanyaawatti turan Oromumaayyuu warra Amaara wajjin diina wajjin naftanyaa wajjin dhaabbatanii ofuu dhaabbataa turan. Haddaas bahee gariin martinuu sabboonaaf ta'eetiin gara nama qeequudhaaf nama nyaatuudhaaf kaanee jenna. Sababaan Naomi kaasee jedhee because Oromoo keessatti yeroo baay'ee waan argu yoo dogongora xiqqoon takka jiraate dogongora san fayyadamnee nama takkitti 2 3 4 qabna. Mee Oromoodhaaf kan dubbataa halkanii guyyaa deemaa jiru. Halkanii guyyaa deemaa jiru. Halkanii guyyaa dubbataa jiru. Ka Oromoo falmataa jiru. Harka nagaatiin ta'e kara qawweeti. Baay'inni jira hagan. Uummanni Oromoo persentii 60 50 40 jedha. Mee 40 keessaa 120 keessaa miiliyoona 50 xiqqaate Oromoon akka walitti Itoophiyaa jechuutu jiru. Miiliyoona 50 kana keessaa miiliyoona tokkotu si falmataa jira. Miiliyoona walakkatu falmataa jira. Waraanuma amma itti raasuu kan miiliyoona meeqatu keessa jira Oromoo baay'inaaf. Bilisummaa kana hin hawwina. Meeqa kamnatu qabsoo kana irratti hiriira baanii jira waggaa kan dabre kana keessatti. Waggaa tokko walakkaa waggaa lama akka deemaa jiru caalmaa godhe meeqa qabsoo itti dhiisaati. Meeqa kamtu itti darbaa. Meeqa kamtu jigeenya dhiisneetiin yookiin masgiida dhiisnee chachi keessatti sheeka meeqatu dubbataa jira. Paasterii meeqatu dubbataa jira. Isinuu lama isinuu wal ijoo jaamsitii jiran. Kan hin argee jedhee waa'ee waa'ee sana wannan kaasee jedhee fi nama tokko wagguun arrabsinu yogguu dogongora inni godhetan jalbaanii jennu ija jaamsu of jaamsu jechuudha. Ija seenna gurra keenya afaan keenya eeguu qabna. Kunis namni sagaleen ta'aa jiru warra kana. Wanna tokkoof ammoo jarjarreetuma nama abaaruuf hin ka'ina.
Jajjarri ammoo eebbaa fi illeen ka'ina. Namni tokko kalee eessa ture maal godhaa ture qabsoo kana irratti gumaacha hagam godhee jira. Jenneeti ofaa taasifnu fi because Naomiin shaampiyoon afur injifattee intaloon hundi guutuu akka dhahee fi takkittiin isii argisiisuun hin boochisite jette. Na boochisitee fi miti waan ta'aa jiru garuu isumaa fi warroon as keessatti illee dhagahaa jirtan amma karaa olmus 200 fi turtanii kabarullee ilaaltu deemtanii mee namoota nama arrabsu kana namoota amileen namaa yoo gadi bu'u kana harka dhahee badii namaa arrabsuuf kan jedhu komantii jira sheeriin godhina namoota saniin itti himaa dhugaa namu farri qabsoo Oromoo warroota saniini warroonni amantaa jalatti dawoo taa'atanii ganda keessatti dawoo godhatanii poolitikaa keessatti illee dawoo godhatanii Oromoo walitti haa dhufnu jaan dhufuun barbaadan. Ilaala Oromoo keessatti beektaa galiin kan tuqabdee jiran gooftaadha si galee insalaannaa fi isan tuqani yoo inni balleessallee qabsoo Oromoo naqasa ta'ee achitti illee taa'ee tuqama galiin ammoo ka Oromoo gaaftu dubbatee hin beekne afaan Oromoo dubbadhe jechaa fi akkuma gorra jiran galii jechuudha nyaatuuf itti kaan jechuudha leencummaan itti kaan jechuudha.